قافي رقم جرار Marree aslii kiyya awwal shee dhugaa dubbatuu fi tiktokii kanarra nu haara'een dhufne kaleessallee jaarsummaa namaallee waliin dubbataa turre gaafa rakkoo Oromollee gaafa bal'oo Oromollee waliin hojjannee jirra. Eenyu akka ta'ee fi maal akka ta'e nullee wal beeyna. Uummanni illee wal beeka. Sii galee ani Nasriin hin cadhisettee dheengadde yoo taasoftuillee hadhallee arge. Ammoo bakka kanatti hagam akka nu diqqaannillee maal akka nu taanillee argite. Ammoo takkittiin wanti na aarsu hin jiru. Maaliif namni kamuu kiiloo ofiitiin nama madaala. Sii galee qunnaa ofiitiin nama samara malee kiiloo ati qabduu fi kiiloo uummata bira qabduun namni nama madaalu hin jiru. Sii galee ani hawwiin na ulfeessite, na xiqqeessite, na kennatte, dhiiste wanti naa dabalu, wanti narraa hir'atu tokkollee hin jiru. Ammoo kabajaa ummataatiif maa cadhise ummanni koo jedhan seenne dubban. Haqa barbaaddanillee taanaan ammoo bifa kanaan ijoollee kanaa jaarsummaan haa xumuramuufi. Yoo milkiin dide sodaa takka irraa hin qabnu nu milkiin nun gurshu nun bulchu. Sii galee milkiin haqa mucayyoo kennuu dide waan haganaa arge yoo kana jedhu jaarsummaa warra as taa'u kanaa miti. Gurguddaa iddoo Dubaay keessa jira. Sii galee waan haganaa irratti agarree waan haganaa haqni mucattii kanaa biratti hafee dhoorgate yoo jenne wanti milkii sodaatan takka illee hin jiru. Yoo mucattii illee didde warri jaarsarraa bakka mucattii irraa bakka bu'ee deemu warra akka Muniir fa'aati warra akka Hasan fa'aati hin jiran jaarsonni mucattii illee. Jaarsota san waliin dubbatanii mucayyoo illee diddee yoo jedhe jaarsi fi danda'u mucattiin qabata dadhabu ammooyyuu uummatattiin gadi ba'a. Kanu jenne illee kana sii galee amma mataa dubbiiti an irra deebi'ee an hawwiin nu kennatteef dhiiste wanti na aarsu tokkollee hin jiru. Sababni illee an karaa dubbiin gara deemtu waan beekee fi waan hubadhee waan argeef kaleessallee harka duuba qabadde. An akka seenu kana godhe dhugaa rabbi nu haa dubbisu uummata ebalu faatih hojjedhaa turee fi kabajaa sii qabuuf Nasriin faatih hidhatanii dhokatanii taa'aaran jennaan anillee nama dhokataa miti tiiktokiin kiyyallee dhokataa miti aslii wanti na dhosse hin jiru. As jala taa'ee kabajaan dhageeffataa jira siin jedhe. Waan an hagarraa cadhiseef ammoo deebiin harkaaf harkatti asumatti deebi'ee jechaadha. Sii galee walumaa galatti yaada kiyya yoo goolabuuf waan atamma jetteen yoo danda'ame dubbiin ijoollee tanaallee kadhumattu ummanni Oromollee xiqqaa guddaallee ni beeka. Miidiyaa irratti miti lafarratti dhumattiiti akka yaada kiyyaati kun. Kadhumattuuf dhibbarraa dhibbatti ijoollee tanaa dubbiin jaraa lafarratti dhumattiifi. Yoo danda'an innillee isiilleen jaarsa kennatanii atillee eega jalqabarraa waan kana itti xaartee haga gaafa wanti kun goolabamuutitti guruppii ofii keetii kiriyeeti godhiitiin waan kana jalqaba haga xumuraatti keessatti hordofiif warra miidiyaa warra ajandaa suusii qabu kanaallee ammoo gaafa waan kana goolabde manuma kan kee kana bani nama 10,000 kana fidii fi maarree dubbii ijoollee tanaa xumurree herreega jaraa haganadhaa irraa fuunee fi hagana bira hafe hawwiillee hagana fuune milkii irraallee hagana fuune jedhi warra miidiyaa kanallee gurra buusi maaliif isaanillee gurra toosisa waan ta'eef jecha waa dhagahuu barbaadan sii galee waan itti faajanillee waan ta'eef akka kana yoo goote maal sitti fakkaata yaada jedhu kenna ani fixadhee jira obboleettii tiyya hawwi osoo asirraa gadi hin bu'in afoo inaa lillaan gama kiyya. Abdi abeete waan Nasriin jedhu. Abdi. Abdi. Abdii miyuutii godhee jira. Anillee asirratti waan tokko dubbachuu barbaada beektaa silkiin kootillee akka carraa chaarjera fixachuuf deema. Akkuma Naasir jedhe yoo dubbiin isaanii akka dhugaatiin isaaniif haalaan lama yoo barbaadde mucattiin kun warra Dubaayititti yoo kennattu Naasir yookiin kiyya yookaan kumeestoo osoo hin taane hayyoota baay'eetu jira nutti haa kennattu ni laallaa fi ni xumurraa fi isinillee itti manne yoo lakki kanaa miti jette isinummaa warra sooshaal miidiyaa asumarratti xumuraa fi kanuma dubbiin. Abdi eessa badde? Asli asira dhiifama ayila takkatti akkana goona jiran dubbii gabaabsa mucattii waan takka qofa gaafanna gurbaallee gaafanna gurbaa waan natti hin fakkaatu mucattii waan tokko qofa gaafanna mucattii mee warra Dubaay keessaa hin kennadhu yoo jechaan ka jiraattu taate jaarsa Dubaay keessaa jaarsummaa hin kennadhu kennadheenaa haalaalanii naatti naa deebi'anii jechaa hin qabu yoo ka jettu taate nama bakka buufatu dubbii tana yeroo muraasaafillee haa taatu guyyaa takkaa fi
gadi bu'anii ilaalanii oliin haa deebi'anii ati jaarsa ebaluun bakka buufadhe jedhiiti eenyuun bakka buufatta waan tana dubbadhu yoo kana taasa seenaa jirra waan tana eenyuun bakka buufattee gadi buunee si ilaallee sitti hin deebina yoo akkas hin taane ta'e ammootu ammallee waluma qaquu ta'aa jira hawwiitiyya mee akkam jettaati waan kana Hawwee maal jettaati? Achi haasaa dhiisi waan abdiin jedhu kana achirraa Muniir siifanii Jettee gaafitiyya hawwiitiyya Hawwi Yee. hawwi waan warri Dubaay jedhu dhageette kun Yee. dubbii lafarratti ilaallee waan argine isinitti deebina. Ilaalla mucattillee naguma aarte aguma dhugaa qabdi aguma aarte nu komatte afoo inaanillaahi ilaalla fi jedhaa jiran kun ijoolleen Dubaay ati maal jetta? Hedduullee isin dadhabsiiseera, hedduullee isin xaarseera, hunda keessanuu dhiifama narraa ta'aati rakkotu nama rakkadhee isinii dhufanii amma kiyya dubbii jechuun an fidee ijoollee Dubaayitti hin kennadhuun isinii galee fidee ijoollee Dubaayitti hin kennadhu. An amma dide dubbii tiyyallee argeera, haqa tiyyallee argeera, milkiin illee kakachuu dide quraanaanin kakadha ilmoo tiyya hin kakadhu naan jedheera. Dubbii tiyya allafatti hin buufadhu asuma Oromoo nallee hin gargaarinaati. Nattuu faana eebbisaa ganna dhiisaa. Nattuu faatii na eebbisaa ganna dhiisaa. Haqa kiyya hoo rabbi milkii irraa kutee guyyaa wayii ol baasee uummata Oromoo afoo akka arrakkadhee dhaabadhe rakkisee isa haa dhaabsisu. Tan fixe. Nan gargaarina Oromoon illee nama eebbisaa na dhiisaa. Arabii kenni nagaash milki. Wait. asli na ergi takkatti Kootu. Wait. Muniir kiyya obsime obsi hawwi takkatti waan si gaafadhu qabaanini na eebbisaa ganna dhiisaa jechaan sirna ambaati miti sirnoomaaf namoomaaf kabaja arsoomaatiif as gubbaa teennee qaqamaa jirra malee siif jecha qaqamaa jirra malee hojii dhabneeti illee miti namni tokko gaafa nama dura dhaabatu nama dura taa'u dhugaa namaa arguufillee dhugaa namaa bakka itti dabde fuudhuufillee jaarsi akka itti ilaallatuun qaba bakka itti ilaallatu qaba haala tanaan akkamiin ilaalladhee dhugaa tanteesii arga jechaa bakka kana taa'aa jira akki akkanatti nu kuyyoo dhugaa tante nu argisiisuun kan nutti ulfaatu taate damee ati matturraa akkaataa kanaan argachuu yoo kan nutti ulfaatu taate haala kamiin argadha jechaa si gaafataa jira sirna si gaafadhe anini sirna si gaafadhe kanaan bifa kanaan naa laala hoodhaa jaarsa kana jettee jirti hawwiin as keessa. Neetworkii baasuun ol. Kanaaf bifa saniin jaarsa lafa kaayatteetiin jaarsi sun waan laale waan arge fuudhee asiin ittiin deebi'a malee lakkisi eebbisee sii dhabe jedhee si eebbiseera jedhee asirra murteessaa gabbu hin jiru. Waa isinii qajeelchuu abdii hangabaabduu isa kan takka waa isinii qajeelchuu. Nu gargaaru dhiibatini. La lakki dhiibataan jiru maal dhiibadha bakkee waan ta'anillee atu argaarta randibiniitiin. Amma waan tokko isinii haa gabaabsan. Muniir ne afaan haa buufadhu. Muniir carraa kennee fi sakandii takkitti bichaa waa haa jedhu. Nu maarree waa isinii haa goonu asli laal Muniir jedh mee Muniiroo takkitti abdii hukumeeti asliidha. Muniiri mucayyoo keessaan qabadhaatiin bilcheeffadha fida akka jaarsa Oromootitti. Nu ammoo akka warra Dubaayitti yoo gurbaan kun waan isin jettan ka didu taate haqa herreegamee isarra bahe yoo ka baasuu didu taate warra Dubaay keessa jiru sheekaa fi gurguddaa Dubaay isinii dubbisne namni kun waan jaarsi jedhe dide haqa namaa waan isatti argan ofirraa baasuu dide qabaa irraa fuudha waan jaarsi Oromoo jedhe kana kennisiisa jennee qabnee milkii maaliif biyya kana keessa jira tumnullee dhaannullee humna Oromootii ol hin jiru Oromoo biyya Imaaraatiitii ol hin jiru. Jabaan abbaa feetee biyya kana keessa jiraate hattullee hattummaa isaa itti manii biraa galan malee namni jabaatee namaa ol ta'e hin jiru. Kana ka goonuuf ammoo dhugama isinitti himaan eenyullee namni waa nama gurshuuf nama bulchuu hin jiru. Kana ka goonuuf ammoo ajandaan kun uummata Oromoo irraallee haa gabaabbatuuf isinii warra itti xaartan kunillee firii ifaajii keessanii haa argitaniin malee
Numucattii tana biratti ammoo warra diqqeeffame warra arrabsan. Akka biyyaatitti arrabsamne akka biyyaatitti xiqqeeffame. Nasri takkatti waan sirraa As biratti jechaadha. diduu qaba dhiifama. Yarraa diddaa narraa dhaggeeffadha naga walabsiis jalqaba jechaadha. Walumaa galatti milkii qaba gaafa isin nuu fidaa jettan warri as jiru kunillee bakka Shee Ahmad jiru bakka anillee jirutti waan isin irra argitaniin gurbaa kana tumneetoo haa taatu lolaanoo haa taatu tolaanoo haa taatu waan isin jaarsitti argitan gurra qabne irraa isinii fuuna. Nasri takka sidii qaba. Takka sirraa fudhu qaba. Atini asri ilaalme obboleessu asli fi muniirii fi abdiini mucattii gadi buusaatii waan fuutan irraa fuudhaatii sirna jiru irraa fuudhaa nutti hin deebi'a tagama kanaa nu hin dandeennaa jetta. Amma murtii san kaa'uun duratti ebaluun filadha jechaa mucattii irraa waa adda baafachuun barbaachisa. Jaarsa ebalu bakka naa bu'ee naa haalaalu dhugaatiyya tana ebaluun bakka buufadhe ebaluun ergadhe lakki abdii miti asli miti muniirii miti nasrii bakka buufadhe jechuu dandeetti. Argiteerta wanni mucattiin tun akka gadi hin buune yoo gabbuute illee olaa deebitu jedhuuf tanaaf. Lakki nuun barbaadu jecha akkuma amma kana falmattee didaa jirtu diduu dandeetti. Yoo isiin dirra qajeelteetiin kun numaarra dubbiitii isin kennadhe argamte hoodhu naan jedha dhabamtee si eebbifne naan jedha jecha mucattiin dhugaa dubbiitan ummata kennatte achirra dhaabatee ummanni ilaala. Ammallee gama milkiitiin illee isin bakka buutanii milkii bakka buuneerra jecha yoo milkiin isin laakkayate lakki ani isinii yumiti nama biraa laakkayadha jedhu milkiin achirra dhaabbatanii milkiifillee isin kennani nama milkiin laakkayate fuudhanii bakka buusan mucattii ol nuu deebisaa yoo ka danda'amu taati. Nu akka warra Dubaayiititti jaarsa taane dubbanna malee milkiin bakka nu buufatee hin dubbannu. Akka warra Dubaayii jiraatutti dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Akka warra Dubaayii dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Yaa karaa nu barbaanu dhufeeyyu karaa nu barbaanu dhufe karaa masirriiti. Hawwii fidii bunii. Okay, Dr. Plan. Ati duraan dubbatti. Ani an dubbite mitiyoon maa rakkoon hin jiru waa'ee mitiyoo bakka mitiyoo beetiin dubbadha. Confidence rakkoon hin jiru. Garuu waan tokko jira. Gama kiyya irraayis. Waan ati dubbattees. Amma nama 10,000 jira. Mitiyoo tana carraa lama dhorkinu. Akka atis jettee jirta. Ani yaada uummata keessaa yaada keetiin naati. Nasrii reefu hin turre dhiifama. Dubbii akkanuma dhufeetii lola seenee. Tokkoffaa Sheek Ahmad nuti lafatti hin fudhannu je. Waan Sheek Ahmad dide ati akkamii fudhatteedha tokkoffaan kana. Lammaffaa waan Nasriin jee jira. Nasrii wanni jee warri manguddummaa fudhattan maaliin nuti deebitaniidha. Maaliin nuti deebitaniidha. Namni kun adda facaanaan lamadan harkan. Isinummaan Nasriin faan Sheek Ahmad faan yoo inni ka diduutee micoota ni gargaarsistanii. Amma duraas isinii kan ni jirra. Achumaan dubbiin kutte. Eega lafa kutte jechuudha. Micoon kun dhimma sanii hojii walitti hidhaamti. Nasriin jedhe yoo inni waa irraa Asuun jiru as jira malee. Hin jiru quban qabu saniif isin jaa. Amma Sii deebisa. yoo wanta fudhattan Nasrii fi Sheek Ahmad kunuun wanti nu dide mana keetii bantee nu gargaarsista. Yoo jenne sitti kanniin. Okay, inni fitan akkasitti. Lakki yoo jettu taate asitti waan inni jiru carraa guyyaa 3 kannineef. Rintii nuuf hin goone nuuf hin kakanne. Na xumursiisi haa. Kanaaf hawaasni Oromoo kun yoo kabaju ta'e nama dila kana kabaju yoo ta'e warra gastii kabaju yoo ta'e nuuf haa kakatu kara gargaarsa haa ta'e. Si yaa deebisu gaafii ati na gaafatte. Gaafii na gaafatte si yaa deebisu. Xumuraan jirtu. Gaafii gabaabsii si deebisa gaafii na gaafatte. Gaafiin gaafadha. Gaafiin gaafadha. Gaafii feete na gaafadha. Nasrii sitti kannina. Yoo Nasrii hojii waliin galle micoota ni gargaarsista. Itti gaafatamummaa fudhattee ni deemta. Takka. Kanuma barbaadde. Malee booda
jechuudhaan. Wanti didee jettee nutti asii deebisina. Raabuni xumura Asli. obboleessi jedhu. Way daqiiqaa dhibbata kaasuu Mee milkii xaaqaan seenin. milki nasri nu dandaya maal gootaati. Milki. Dubaay. Awwaan nagaafatan in deebisaafi. Awwal shee yaa Muneer keenya. Dhiifamallee naa godhi. Ani ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaallee ilma Arsii Sikkoo Mandooti. Jaarsa jala guddadhe obboleessa kiyya. Miidiyaa gubbaa deemee dubartii fi maalii walitti qabee hobobsaa ooluun hojii kiyyaa miti. Nama ilaaf ilaameedhaan biyya kana keessatti daangaa dabarree dubbii gumaallee nama dubbatee fixeeru. Siigalee har'a tarii isin waliin as teennee wacuu fi caacaa jennuun tarii kiiloo namaallee gadi buusuu danda'a, nama dubbiin beeynillee nama fakkeessuu danda'a. Bakka xiqqoo dhaabate namni hima xiqqaata. Siigalee ilaaf ilaameen kottaa taa'aa dubbadhaa yoo jedhan dubbii naggaadee waliin qoricha nagadattee herreegarra walloltee miti, dubbii gumaallee yoo taate hin finna. Ahmadi dubbii kana hin danda'u jedhe sodaate jechuun Nasriin hin sodaata jechuudha miti. Sababni illee gurguddaa biyya kanaa beeka, sheeka biyya kanaa beeka, qeesii biyya kanaa beeka, hayyuu biyya kana keessa jiru beeka. Waan uummanni irra walii galeen of danda'ee osoo hin taane gurguddaa biyya kanaa dubbisee haqa nama kanaa gaafadhaa barbaadaa fi nama jedhu malee kophaa kiyyatti xumuraadhaa miti. Siigalee amma sii deebee walumaa galatti dubbii xiqqishuu dhageeffadhu mannaatiin dubbii xiqqishuu qoricha walitti lallaaqanii waliin nagadatanii irra wal lolanii miti. Baakii addaan teenyisti yeroo tokko na dhageeffadhu bakka takka dubbattee si gaha. Dhageeffadhu jalqaba. Dhageeffadhu sii deebisa. Na dhageeffadhu sii deebisaa sanillee na dhageeffadhu. Dubbii namni waa qoricha waliin dalagatee herreegarra wal lolee miti. Dubbii kanaa olillee yoo taate kabajaayyoo namni kana kenne kabajaan xumuramuu dandeetti obboleessa kiyya. Sitti hima. Uummanni Oromoo as jala taa'u kunillee sirna nama beeku, nama dubbii beeku. Kabajaadhaan dubbii jaarsa biyya Dubaay keessa jiru isinii waamnee isinii xumurra yoo jedhan kanarra wanti wacuu fi caacaa jedhu barbaachisu takka illee hin jiru. Yoo dhugaa waliin dubbatu taate jecha kijibaan mataa wal jala qabatoo taate malee. Mindinno dubbii gumaa seetanii sila asirratti mataa amartanii ebalu dide. Aboo rabbii jedhi asli gurbaa kana narraa jal'isiisme. Narraa jal'isiisa aboo manni keeti. Narraa jal'isiisme. Minuu noohe. Maal kijiba. Muniin rakkoo si waliin hin qabu mee na dhageeffadhu yaa akki rabbi sodaadhu. Ati nama kabajaa walii qabnu na dhageeffadhu. Maal Abatillee jal'ismee milkii. Milkii jaalala al tokko qofa yaada dabalataa Nasriin wal fakkaatu kana qaba. Saagoo labadhu. Eebanne. Aboo asli. Laal rabbi jedhe an Muniir kiyya Muniir Abubakar anaafati nama waggaa 4-5 dura wal beeku wallaahi wabillaahi kabajaa sii qaba. Si xiqqeessullee barbaadu sitti buullee barbaadu. Achitti naa qabadhu tana. Isinillee warra as jirtanillee uummata Oromoo as jala jirtanillee an kabajaa isinii qaba garuu kijiba dhaaba. Kijibni faayidaa hin qabu. Addunyaa kanarratti akka Oromooti Oromoon ilaa fi ilaameen beeytu dubbiin jaarsummaa fi jaarsaan hin xumanne hin jirtu. Kijiba miidiyaa fakkeessuu maqaa wal balleessuu hisdiin wal kuffisu yoo taate malee ani rabbii tokkicha malee eenyu abbaa hin duraallee nama sodaa qabu miti. Dubbiin jaarsummaan hin dhumanne hin jirtu. Intala qabatanii deemartanii yoo taate aadaa badhu gataa yoo intala arsii taate seera beektaa naamusa beektaa kennadhu jaarsa jedhaanii hin kijibinaa wal kijibuun barbaachisu. Qaba intala fuutanii deemartanii illee dhaabadhu gad jedhaanii nu ilmaan arsiiti nama kabajaa qabu ilmaan Oromooti. Jaarsummaa dhaltuuf dhiirti wal loltee miti gumaa osoo taatee hin fitna. Maal wal kijiban? Ulfinaan itti haasofnee jennaan ulfina wallaalina bakka kabajaadhaan miidiyaa irra guyyaa 4 waccan bu'aa takka buusuu hin dandeenye. Dubbiin ammoo hin dhumata lafarratti. Kijibuun barbaachisu. Mucci wanti tunillee intala dubartiidha dubartiifan kabajaa qaba. Kanarra dabartee osiin funnitte garuu dhaabaddoodhaan ni gadhaaba. Gurbaan nu keessa jiru ka Dubaay keessa dalagatoo taate isaaf suuqii isaallee walirra cufuu dandeenya. Kabajaan barbaachisu as biratti. Dhaabatee nu kennateen xumurraaf kennatu baatu ammooyyuu dide jennee Oromootti himna. Siigalee maali sii kadhatan hawwiillee taana wanti isii sujuudan hin jiru. Wanti kadhatan hin jiru. Kennaddoodhaan hin kennatti dubbiisii ka barbaaddu maallaqesiiti malee wanti bira barbaaddi. Maali shururuu naga Oromoo. Maali kijiba ምንድን ነው ከማን በልጣ ነው እሷ ይሄንን ጫልቴቲ isiillee nama har'a kuma shan silaale jechuun ji'a tokko asirraa teettee iyyaa oolte nama kuma kudhantu silaalaa miti.
والكجبون Waa'ee برباچسو milkii kana dubbadhu mee milkii kana ملكين والله بالله ملكين حاجة فيته أوتو جاباتو متي Amoo يا gurbaa kana إله gadi gammachiise. Waa'ee milkii kana dubbadhu mee ati lafa حبيبي sirriitti qaqqabi. ملكين حاجة فيته يو جبات سوقي متي فوق الرأيو قبات ورا دبي برنترو أورومو برنترو أنك نسينجر أصلي والصوبون برباچسو namni mataa dhaabaa jiru namni dubbiin kennadhu qaba kan nadhiisaa jedhu hin tala maaliif waan ummanni jala ajandaa kana qabeef siigalee homa akkana itti fuufu itti fakkaata wal kijibuun barbaachisu